Jechi Washington DC jedhu jecha afaan Oromoo waan jibbite dhiisi jedhurraa. Maqaan White House jedhus daadhinaa buusi kan jedhurraa. Waa'ee Washington DC gaafa yaadu waa'ee Martin Luther King fi dubbii isaa I have a dream jedhu kan inni waggaa 50 dura magaalaa kanatti dubbatanii mataatti naqu. Abjuu qabaachuun du'arraa of oolchuu akka ta'ettan amana. Ati foonii yoo duudas abjuun kennuu waan ta'eef abjuu yoo qabaate awwaala gararraa qabda jechuudha. Namoota arra lubbuun jiran warreen ijaan argaa oolu baay'ee isaanii caala Taaddasaa Birruuf Martin Luther King kan waggaa 50 dura du'an maaf yaadan maaf faarsine maaf gootota keenya jenne jarreen kun warra saba isaaniif mul'ata qaban waan turaniif isaan turee malee mul'anni isaanii amma jiru keessa jira waan ta'eef namoota mul'ata qaban hidhuu gaggeessuu dandeessu. Mul'ata isaanii garuu hidhuu gaggeessuu dandeessu. Aragaa sababa White House itti dhiyaatee jiruuf ta'e beeku malee dubbii taasisi naa jechaa jira keessa boode. Hin sodaatin Baayidanii Trump harka kee keessa jiru maal sodaatana jedha lapheen koo. Kaayee lamaan isaanii walitti araasee gidduu isaanii kaayee buna dhuguu laatan jedha. Ati namni ofitti iyyuu daraaramne Baayidanii Trump walitti araarsitaa jedha keessi koo. Isa dandeessi deemi White House duratti suura ka'i Facebook irratti maxxansi. Ittiin of jaji Ameerikaa jiraachuutti biyyatti agarsiifadhu naa jedha. White House jedhee waan tokko yaadateemu. Gidduu kana mootummaan biyya keenya mata ture xalayaa adii gara masaraa mootummaa adiitti jedhu. Xalayaan miliyoona 5 barreessaa akka jiru dhabe. Maal jechuudha? Baay'een jaarsi dullooman kuni xalayaa miliyoona 5 otuu lubbuun jiraatu dubbisee fi dhamoo. Eebbilee awwaalamee mammukee akka dubbisuun yaadamee jedhee hoggaa. Imbaasiin bakka bu'aa ofii otuu Washington DC keessaa qabanii yaadaan gaaffii ofii xalayaa tokko ibsachuu qotuu danda'anii kaabinee walitti qabanii xalayaa miliyoona 5 barreessuun maal barbaachisu? Aha deebi'ee mul'asha kan kun tooftaa qabsoo haaraa keessaa tokko ta'in laata jedhee erga Ameerikaa dhufe guyyaa guyyaatti waanuma haaraa darba waan hin argu hundummoo baay'ee na ajaa'iba. Guddinaaf teknooloojii akkasii eessaa fidan yoo hojjetan jedhee hoggaa yommuu waan kana hunda hojjetan biyyi keenya maal hojjechaa turte jedhee uumaa rabbii itti deebi'ee yaada. Takka immoo kan yeroo isaanii dura uume booda immoo baay'ee ture nu uume laata jedhee. Teknooloojiin biyya kana waan hin namee dhumu miti. Yeroo darbe gara Los Angelesitti sagantaa qopheessan ture. Sagantaa koo booda daawwannaadhaaf gara Hollywood Universal Studio nageessan waan jiruutu malaalaa deemnu bakka akka makiinaa xiqqoo wayiitiin adii darasi dibaatan tokko bira ga'e. Dabaree gannee makiinatti yaabbale. Qabattoodhaan jabeessanii itti nuyi jalqaban. Aha ana nama farda yaabbatee diriira gudumsiisaa muddate kana hunda waan kanatti jabeessanii na hidhu maal barbaachisa jedhee fuudhee garaa godhu. Yoo barbaadan ka'ee miilaan dhaabadhee deemee agarsiisa jechuun qajeelee. Makiinatti jalqaba suutuma jettee adiidicharra sibiilaatti jalqaba. Kanumaaf kan miidhamu hidhanii jedhee otuu namaan hin bukin shuu jettoo biras waggaagachuu jalqaba. Oo eebbal akkami waan kun jedhee nuuf tasaas. Deebitee suuta deemti jedhee nabdan. Hin taane qancaan saffisatti dabala. Ol baaftee gadi nuuf. Sida maal jabeessanii itti nu hidhan jedhee san kun bu'e sanan ga'a. Otuu mismaara wayin itti nu waqaran. Ni dabalan. Afuura tokkeetti nagan. Waan man duratti deemaa jiru natti fakkaata. Kan biyyatti gaazii na ajjeesiin Ameerikaa dhufee jira. Jedhee. Yaa waaqa kun jedhe. Akaakayyuu koo kan waggaa baay'ee dura du'e faatu mataatti na dhufe. Rakkinatti dhaabachuu dibdi. Akka mataa qollu galagalchi. Akka miila gadi nu galagalchi. Akka qilleensaa dhiigdi immoo waan bakka dukkanaa tokko gidduutti bineensa adda addaatti natti dhufu. Daayinoosarri isa dura lafarraa badeera jedhanii suuraa isaanitti agarsiisanii bitaa gadiitti nu barsiisan sana afaan ijaaran. Aha anatu
fiduu jedhee lubbuun kana dura hojjetee waaqayyoon dhiifama gaafachuu jalqaba. Waan dura koo booda dhufuus na yaada. Asitti na hawwaadhe immoo reeffa koo gara biyyaa kanuma gidduutti makiinattiin bakka dhaabatu geessee dhaabata. Ani dhaabachuu ishee kan qabu. Akkuma ni jakkoo dumuufadheetti nu waa'ee awwaala koo yaada. Kottuu bu'ii geenyee irraa kan jedhu dhagaya qabu wayi. Yommuu ni jakkoo bana dhugaatti hin bakkaan akka waan du'aa ka'aa jirutti kan gammadu. Itti garagalee ilaaluu hin barbaanne natti dhiibee.